Ani maqaan koo Amaanuel Baalchaan jedhama. Kan inni godhadhee magaalaa Dambidolloo keessattidha. Kan inni baradhee mana barumsaa Birhaan Yesuusii sadarkaa lammaffaa Beezii mana barumsaa Beetel Evangelikal Secondary Schoolittidha. Kan inni barsiisu Dambidolloo Yuunivarsiitii irraati. Wiirtuu Makaanikaal Injiniringiitiini. Kan inni barsiisu Yuunivarsiitii Arbaa Mincirraa bara 2008 giraajuweet godhetan. Gara hojiidhaan gara Bishooftuu Automotiivii yookaan immoo Dajanaa Aviation Industry keessaan seenee achi waggaa 4 erga hojjedhee booda gara Yuunivarsiitii Dambidolloo dhufe. Diroonii kana kan hojjechuu danda'e xinnummaa kootii kaasee wantoota akkasii nan hojjedhan ture garuu naa balali'uu hin dandeenye ture. Fedha isaa jalqabaa kaasee nan qabaadha jechuudha. Warroota quadcopterii kana warroota vertical take off godhan kana dhiyoottidha kan inni qorachuu jalqabee. Jalqaba kan inni hojjedhe fixed wing warra jedhaman warra akkasiiti Bishooftuutti kan inni hojjedhe jechuudha. Isa booda isa kanas maaf hin hojjedhu jedheetanii inni kuni baay'ee kompleksiidha. Baay'ee qorachuu nama gaafata. Maateriyaal irra jirus baay'ee expensiveidha. Kan inni kaga'eef egaa Dambidolloo Yuunivarsiitii dhufeetanii diroonii maaliif hin hojjedhu asitti jedheetan murteesse. Isa booda namoota na gargaaranii wajjin konneetti godhee isa booda diroonii kana hojjechuu danda'ee jechuudha. Walumaa galatti gosa sadiidha. Warri kuni quadcopter jedhamu, multicopter jedhamu, propeller 4 qabu, bilaambillee 4 qabu. Inni kun GPS qaba. Inni kun immoo inni kunis akkasuma ta'ee quadcopterii ta'ee inni kun maanuwaaliidha. Maanuwaalii jechuun maanuwaaliidha kan nuyi balleessinu. Dirooniin kuni waan nama dhibu gosa baay'eedhaaf ooluu danda'a. Hojii gosa baay'ee hojjechuu danda'a. Fakkeenyaaf an amma kan inni yaade kan inni practically agarsiis jira. Fakkeenyaaf gaafa eebba yuunivarsiitii faa welcome yookaan immoo baga gammaddan jedhanii congratulation jedhanii faffacaasuun faan jira. Wantoota akkasii hojjechuu dandeessi. Lammaffaan immoo robotic armiitti hojjennee servo mootoriidhaan hojjenna. Makaanizimii waan akkas jedhu wayiitti hojjennee fakkeenyaaf iddoo ta'e fakkeenyaaf boolla ta'e wayii keessa yoo waa bu'e boolla sana nama keessatti lixuu hin danda'u ta'e wantoota isheen baattu yoo ta'e wanta sana qabnee achi ol fiduu dandeenya jechuudha. Barbaachisummaa isaa inni guddaan balali'uudha. Erga balali'ee booda meeshaa barbaanne itti kennuu dandeenya akka inni barbaadetti. Garuu maal ta'uu qaba fakkeenyaaf waa fuudha yoo ta'e kiiloogiraama 1 fuudha yoo ta'e dirooniin keenya ulfaatinni isaa kiiloogiraama 2 yoo ta'e ofiisaatii kiiloogiraama 2 kiiloogiraama 1 sana fuudhee ka'uu danda'u qaba. Waan akkasii kana yaaduu qabna gaafa kana dizaayin kun. Hojjechuu dura waa'ee kanaa qorannee fixuu qabna. Waa'ee kanaa qorachuuf waggoota 2 walitti fudhateera. Fakkeenyaaf kompoonentiin asirra jijjiiranii baay'eedha. Kompoonentii 30-40 waliin ta'u. Kompoonentii tokko tokkoonsee viidiyoo isaa buusee PDF kitaabota adda addaa buusee qorachaan ture. Ergan sirriitti baree booda waa'ee kompoonentii sanaa akkamittiin akka hojjetu hojiinsa maal akka ta'e specificationii isaa akkam akka ta'uu danda'u hammam akka ta'uu danda'u erga hunda isaa qoradhee booda kompoonentii sana immoo fiizikaalii argachuun akkamittiin danda'ama jedhee yaade kompoonentii isaa kan argachuun baay'ee cimaa biyya keenya keessaa keessumaa baatirii isaa liipoo baatirii kan jedhamu kun xiqqoo see rakkisaadha deenjaresiidha eksplosiivii waan ta'eef biyya keessa salphaatti galuu dhiisuu danda'a. Mi'oota kana argachuudhaaf utuu hin bitatin lafa inni jiru argachuudhaaf baay'ee ni dhama'ee. Walumaa galatti waa'ee kanaa qorachuuf mi'oota isaa lafa inni jiru wantoota adda addaa baruudhaaf ji'oota 6 walitti fudhateera. Isa booda erganii kompoonentoota kana fidadhee booda haala ittiin hojjetan fakkeenyaaf diroonii ishee kana yeroo jalqabaa sana guyyaa 2tti hojjedhe. Maaliif erga qorattee akka itti hojjetan bartee booda si rakkisa hojjechuun isaa. Dhiirariin tokko hin jiraatu. Kan baay'ee na rakkise hojjechuu isaa caalaa balaliisuu isaati. Balaliisuun isaa baay'ee cima. Balaliisuun isaa baay'ee namatti ulfaata. Maaliif kontirooliin keenya wanta 8 to'anna. Wanta 9 to'annaa jechuudha. Viizuwaalii diroonii keenya ni ilaalla. Kana balaliisee lafaa ol kaasee adeemsisuun jecha wal natti fudhate. Hojjechuu isaa caalaa balaliisuu isaatu natti cimee jechuudha. Waggaa tokko natti fudhateera. Walumaa galatti. Meeshaalee ani irraa hojjedhe fakkeenyaaf kan asirra jiranii propellerri jira, mootarri isaa jira. Mootarri isaa kun brushless motor jedhama. RPM isaa baay'ee guddaadha. Amma fakkeenyaaf RPM ishee kana 1800
KV kiiloovooltii 1800 jechuudha. Kiiloovooltii 1800 jechuun baay'ee guddaadha. Speed controlling jira. Speed controlling keenya immoo gara ergaa gara receiverii keenyaatti nu geessa. Walumaa galatti servo motorii nu barbaada. Wantoota adda addaatti nutti gochuufi. Propellera motoradha. ESC speed control. GPS nu barbaada. Fly control walumatti jira component isaa fly control nu barbaada. Receiverii nu barbaada. Frame kana yoo hojjechuu dandeenya hojjenna. Hojjechuu baanne immoo bitachuu dandeenya saayizii barbaanne. Fakkeenyaaf frame isa kana akkasittiin ofii makootiin hojjedhe warroota kana garuu bitama frameonni kin bitamu. Eega bitame booda boordii isaa irratti bassitee liidiidhaan bassitee positive negative isaa ilaaltee hunda isaa ilaaltee specification isaa ilaaltee dhaqaniiti irratti bassitu jechuudha. Kaartoonii faanis jira sirra. Inni kun fakkeenyaaf amma inni kun mukadha. Inni kana mukarraan hojjedhee MDF dhaan hojjedhee kun immoo aluminiyemidha. Aluminiyem wantootuma asii gaggatame irraan hojjedhee waan nama dhibu kuni 3D printeriidhaan hojjedhe kana. Asumaanii 3D printeriin yuunivarsiitii keenya karaa steam power nu dhufeera. 3D printerii design goona akka barbaannetti design eega goone booda SolidWorkidhaan eega design goone booda convert goona akka inni print gochuu danda'utti. Warroottii kana fakkeenyaaf kan clamp motorii kuni 3D printeriidhaan hojjedhe. Naa kana fakkaata. Dhugaadha miira guddaa natti dhagahame akka tasaa ta'ee namni gaa keessan beeku waa'ee isaa. Qilleensi jira taanaan baay'ee balaliisuusa baay'ee rakkisaadha. Qilleensarra waan teessuu fi qilleensi gara ittiin barbaannetti jalaa oofa. Ani immoo shaakala balaliisuu baay'een qabu reefuudha kan inni balaliisisaa jiru. Shaakala baay'ee nama barbaada. Tun shaakala isaa baay'ee qabaadhe rakkoo hin qabu. Gaafa sanaa qilleensis baay'ee nagaa ture. Baay'ee hin gammade dhugaa gammachuu guddaa natti dhama keessumaa gaafa namoonni kalaqa adda addaa qaban magaalaa keenya keessaa yuunivarsiitii keenya keessaas dhufanii agarsiifatanii abdiin ta'u baay'ee hin gammade. Yuunivarsiitii keenyas baay'ee galateeffachuun barbaada karaa kanaatiin. Tokkoffaa baatiriin isaa danjariidha isin jedheera eksplooziiviidha isin jedheera. Baatirii sana gaafan jalqaba bitee chaarjariin isaa suni kwaalitii hin qabu ture. Chaarjariin biyya keessas baay'een jiru. Chaarjariin sun ituma chaarji godhuutu overcharge godheera ani hin beeku. Maal godha baalaansi chaarji hin godhu garuu chaarji hin godha an kana hin beeku. Isa booda baatiriin sun utuu mana jiruu fanaddee bakka baay'ee gadhee ture wantichi utuun bira hin jiraanne yookaan biraa deemee rafaa ta'e baatiriin suni sila mana keenya guba ture. Mudannoon kanadha. Mudannoon kun lammaffaan immoo utuma balaliisuu dhiyoo kana baay'een beeku sin jedheera. Manuma kana keessatti balaliisisaa ture. Yoon gadi ba'e xiqqoo isaa haalli qilleensaas mijataa miti. Utuma balaliisuu girgiddaatti buutee kuftee na jalaa kuftee nan baay'een na'ee ture bakka baay'een akka hollachuu yoo ta'e bakka maaliif mi'a sana argachuu hin danda'u. Al tokko na jalaa cabeennaa yookaan daameejii ta'e argachuu waan hin dandeenyeef baay'een na'ee gaafa ilaaluma waayyuu hin taane cimtuudha waayyuu hin taane. Mudannoon koo kana lamaanidha. Karoorri koo gara fuulduraatti ani kan warroota kana kan hojjedheef namoota amansiisuudhaaf. Bira naanna'an jira jechuudha kaayyoo gosa jalqabaa isa galma koo bira. Kaniin gaafa Bishoftuu ture proposaalii isaa hojjennee wanti hundumtuu xumuramee moodelii isaa hojjennee balaliisisnee xiyyaara guddaa hojjechuun barbaada. Xiyyaara nama lama baachuu danda'u. Fakkeenyaaf amma xiyyaarri kun wiingiin isaa gabaabaadha. Wiingii isaa xinnoodha. Wiingii isaa gaafa guddachaa deemu stabilitiin isaa gara zeerootti siqaa deema. Kanaafiyyuu xiyyaara guddaa hojjechuun baalaansiidhaafis gaariidha. Wantoota yertuudha irraa hojjetama. Wantootuma naannaa keenya irraa argamu irraa hojjetama. Yoo baay'ate injinii isaatiif propellera isaadha kan nuti biyya alaatii fidamu. Xiyyaara sana hojjechuu nan danda'a. Isa hojjechuudhaaf inni kan inni warroota kana hojjechaa jiru namoota amansiisuudhaaf. Kaayyoon koo xiyyaara guddaa hojjechuudha jechuudha. Xiyyaara guddaa hojjechuudhaa fi wantoota adda addaa nama barbaachisaa. Sana guuttadhee yuunivarsiitiinis na gargaaree xiyyaara sana hojjechuudha jechuudha. Yoo waaqayyo jedhee xiyyaara sana hojjedhee akkan balaliisisu abdii guddaan qaba. Dargaggootaaf kan inni naamu keessumaa warrooti kalaqa toora kalaqaarra jiran sammuu kalaqaa warri qaban akka isaan jajjabaatan kalaqii tokkoffaa biizinasii keessa galuu danda'a.
kalaqne. Fakkeenyaaf wanta tokko kalaqxee wanta namni barbaadu tokko kalaqxee nama sanatti himtee proposaalii isaa hojjettee waan akkas akkasiin hojjechuu barbaada. Ati kana rakkatta waan ta'eef gara kana humna namaa kana gara maashiniitti jijjiiruu barbaada. Jettee yoo nama tokko mariisistee namni sun baay'ee gammada. Maashinii sana hojjettee kennuufii dandeessa. Namoonni dargaggoonni kennaa kalaqaa qaban akka isaan baay'ee jabaatan maatiin isaaniis akka isaan jajjabeessan dhaabbatii barnootaa dhaabbata riisarchii naannaa sana jiru magaalaa sana irra jiru aanaa sana irra jiru keessumaa manni barumsaa elementarii haayiskuulii pireparaatoorii kanarratti akka isaan jabeessanii hojjetan akeekkachiisa.